warri magaalaa kanaas walumaan jirra walakkuu baannus kanaaf amma itti aansee waan ummata taa'aa ture waan itti aansinee gochuu dandeenye ka haala keessa jirru wajjin nu tarkaanfachiisu isa kanarraan taasaa jechuun dhaabni akkuma hawaasaati. Dhaabnis aadaa horata. Aadaan dhaabni horatu garii bareedaadha irratti ijaaramuu qaba. Aadaan garii immoo gaagaa'aadha. Aadaa kana keessaa tokko dhaabonni suuta waan baran qofatti cichuu tokkotu dhalata. Eega haalli naannoo isaanii haalli keessa isaanii guddaa jijjiirame booddee akkuma gaafa bu'uureffamaniitti qabsaa'u yaadu dubbachuu itti fufu. Ani kunuu barana waan irra ga'een isinitti himaa. Namichuma durii of se'eetan gaaf tokko ka'ee karaa tokko warra faranjii tokko wajjin miillaan gaara tokko bahee bu'u. Gaara sana bahee yeroo bu'u naa gargaan namicha durii miti. Qabsoonis akkasni ta'a. Kanaaf wanti barbaachisaan yeroo haala akkasii dhaaba tokko mudatu gad ta'anii kaayyoo sana akkaataatti himamaa ture haara'oomsuu barbaachisa. Haara'oomsuu jechuun waan duraan lafa kaa'ame faalloomsuu jechuu miti. Hiika haaraa kennuu akka inni haala keessa jiranii wajjin nama tarkaanfachiisu godhan. Nuti amma qabsoon keenya haala rakkina akkasii keessa waan seene waan nu fakkaatu kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromootiif hiika haaraa yoo kennine qabsoo keenya ni haaromsa deebisee ni dardaroomsa namni isaallee dardaroomuu qaba. Namni akka keenyaa kun yeroodhaan karaarraa maquu qaba. Dhaloota haala qopheessee itti dabarsuu qaba. Garuu waanuma dhaalchifnu dhabne amma waanuma ilma lafaa qabnutti laa kana kunooti waan si dhaamnu waan jennu dhabne dhaamsa nama tullachaati. Jijjiirraan fiduuf jennu akeeka afur rukutuu qaba. Tokko milkii addi bilisummaa Oromoo qabsoon bilisummaa Oromoo 70 amma 90 galmeeffate irratti kan ijaaru ta'uu qaba. Lammaffaa ejjennaa warra duraan bulchaa ture ejjennaa warra nu bulchaa jiru qeequu keessaa kan maddu ta'uu qaba. Sadaffaa dhaabota maqaa Oromootiin socho'an jiran bira ka darbu ejjennaa isaanii sanarra achi dabree waan haaraa kakaasu. Hunda caalaa garuu mirga namootaa fi saboota hundaatiif dubbachuu kan nu dandeessisu ta'uu qaba. Waan kana nu dandeessisu irratti mari'achaa baay'ee. Yaada kan isin dhiyeessin qeeqa keessatti ta'uu feene. Kanarratti hundeeffamneetu wayyeeffachaa walis barsiisaa isinirraayis baraa waan nutti mul'ates isinitti hubachiisaa deemuu feene. Kana gochuudhaaf qalbii torbarraa naasaa. Qalbiin durarraa haasa'uu barbaadu maalumaa Itoophiyaati. Itoophiyaan gaafa dhalattee empaayera. Har'as empaayera. Wanti hin jijjiiramin wanti gaafa eega dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo bu'uuressine hin jijjiiramin empaayera taatee Itoophiyaati. Aangoo olaantummaa amma 91 warra afaan Amaaraa dubbatu dabarkaa qaban. 91 as warra afaan Tigiree dubbatu bakka isaanii bu'ee gooftaa hunda keenyaa ta'e, cunqursaa keenya ta'e. Kanaaf dhugaan tokkoffaan irraa kaanu Itoophiyaan duris empaayera har'as empaayera hin jijjiiramne isarraa kaanu. Dhugaan lammaffaan irraa kaanu dhugaasa kana keessaa madda. Itoophiyaan empaayera taatee eega turte qabsoon Oromooniif saboonni biraa mirga hiree murteeffannaa isaaniitiif geggeessaa turanii fi jiran
haqa jechuudha. Kanarratti qabsaa'onni yeroo Oromoo hedduu walii galu. Baara ta'u Itoophiyaa qabsaa'onni diree murteeffannaa haqa ta'u irratti walii galu. Hiikaan diree murteeffannaa haala haqa keessa jiru keessatti maal ta'uu qabaa ka jedhu irratti wal falmuu danda'u. Kaan tarii walabummaa caalaa faayidaa kennaa, kaan hiikaa biraa barbaadata. Hiikaa garaagaraa kana tarreessuudhaan yeroo keessatti tuun barbaadu. Qormaata irratti godhametu jira. Hiikaa feene yoo kennineef mirga hiree murteeffannaati. Mirga hiree murteeffannaa dhandhamachuun jijjiirama tokko kan hin dhugoomsuu qabutu jira. Sunis namoota duraan bulchiifamoo turan hamba taasisu. Afaan Ingiliziitiin namoota subjects turan into citizens transform gochuu qabu. Yoo kun ta'e mirga hiree murteeffannaa dhugoome jechuudha. Yoo kun hin dhugoomin mirga hiree murteeffannaa hin dhugoomne jechuudha. Biyyoota garii walabummaa biyyi gonfateetu uummanni mirga hambummaa hin qabu, mirga citizenship rights hin qabu. Kun dhibdeedha kanaaf qabxiin lammaffaan irraa haasa'u. Waa'ee afaan Oromootti lammii sagalee jedhutti fayyadaman citizen faranjiin jedhu an sana wajjin rakkina hin qabu. Hambatu irra qajeelaa naaf fakkaata yeroon citizen sagalee jedhu hambatti fayyadamu isa kanaaf hubattanii barbaada. Hambaa fi bulchifamaan nama alagaan bulchu. Hanga isaatti bulchifamaadhaan nama nu bulcha. Namoota nu bulchuu isaantu nuuf fila. Kanaaf bulchifamaadha. Bulchifamaan qabeenya sirna poolitikichaati. Sirni pooletikichaa dantaa isaan hin calaqqisu. Eenyummaa isaan hin mul'isu. Nukkaamsa malee. Amma garuu biyyichi kasaati inni ka biyyichaati. Dantaan isaa, eenyummaan isaa biyyicha sana keessatti, sirna poolitikaa sana keessatti calaqqisa. Bulchifamaan dirqama qabalee mirga hin qabu. Mirga tokkollee hin qabu. Hambi garuu